Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu dhaabbata USAID waliin ta'uun dargaggoota godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufan wajjin ijaarsa biyyaa fi nageenyaa mirkaneessuu irratti marii taasiseera. Maricha irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmad Khalil yuunivarsiitichi sirna baruuf barsiisuu geggeessuun cinatti tajaajila hawaasaa keessatti qooda isaa ba'achaa jira jedhaniiru. Mariin dargaggootaa geggeeffames rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'atan gara tokkotti fiduun furmaata akka argatuuf haala mijeessuun cinatti araara biyyaalessaatiifis gahee olaanaa kan qabu ta'uu Dr. Ahmad himaniiru. Marii biyyoolessaatiin wal qabatee yuunivarsiitiin keenya gara hedduun hirmaannaa godhaa jira. Ammas yuunivarsiitiin keenya haga mariin kun galma gahutti kontribuushinii godhaa jiru kana akka itti fufu ta'a. Yoo Oromiyaan gadi dhaabbatte biyyi kun gadi dhaabbata. Oromiyaan gadi dhaabbachuuf ammoo Oromoon bakka jirutti waliigaluu qaba. Waliigaluuf immoo maal barbaachisa? Marii barbaachisaa mire. Kana keessatti ammoo maaf dargaggeessi filame? Abdiin borii biyya kanaa inni harka jira. Dargaggeessa harka jira. Kanaaf dargaggeessa irratti xiyyeeffatu. Marii kaayyoo guddaa akka biyyaatti kaayyeeffame kana keessatti gahee guddaa taphachuu danda'u akka baatan abdii qaba. Dargaggoonni marii irratti hirmaatan yaada laataniin mariin gaggeeffamee rakkoolee nageenyaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mudachaa jiru furmaata akka argatuuf tokkummaan sabaa fi biyyaa akka cimu taasisuu keessatti qooda jabaa qaba jedhaniiru. Dargaggoonni, hayyoonni, dhaabbileen siyaasaa akkasumas warreen biyya bulchaa jiran waan isaan irraa eegamu bahuudhaan Oromiyaatiif nagaan akka dhuftu biyya kanaaf nagaan akka dhuftu irratti hojjechuu akka qaban marii guddaa ture. Oromiyaa keessa amma wal waraansi bakkee garaagaraa jira. Araaramuu akka qaban kan araaramuu qaban faayidaa isaaniif qofa osoo hin taane faayidaa Oromootiif jecha walitti araaramuu akka qaban yoo isaan araaraman Oromootu nagaa argata, Oromootu boqota, Oromootu hojjetata, Oromootu bahee galuu danda'a. Oromoof Oromiyaan bahee galuu dandeenyaan hojjetate taanaan nagaa argate taanaan akkuma duruu kaase biyya kanaaf nagaa inni argama. Dargaggoon nageenya barbaada, hojii barbaada, misooma barbaada, barnoota barbaada, hojjechuufis, barachuufis, barsiisuufis dursi kan kennamuu qabu nageenyaaf. Nageenya kan abbummaadhaan kan tiksu, kan eeggatu eenyudha? Dargaggoodha. Gatii kanaaf marii keenya keessatti nutis wanti cimsinee gadi qabnee mari'anne nuti akka keenyatti qaamni biyya bulchus ta'e qaamni bosona jiru daandii walakkaatti walitti dhufanii Oromoodhaaf nageenya waaraa buusu mootummaanis isaanii gurra kenne isaanis mootummaadha gurra kennanii wal dhageettiidhaan nageenya biyya keenyaa mirkaneessuu qabnaan jedha. Egeree biyya kana akkamitti itti fufsiisuu dandeenya fi akkasuma sirna jabaa biyya kanaaf ta'uu danda'u dhaloota irraa qofaaf osoo hin taane egereedhaaf akkamitti itti fufsiisuu danda'a kan jedhu irratti kan mari'achaa jirru qaamolee adda addaa paartiilee siyaasaa adda addaatis ta'e qaamolee adda addaatii wajjin wal agarree dhiibbaa kan goonu ta'uu isaa asumaan ibsuu barbaadeeti. Yeroo ammaan tanaa kan aangoo irra jirus ilmaan abbaa gadaa osoo jaamaa jiru kan ammas doggala keessa jirus ilmaan abbaa gadaa osoo jaamaa jiru biyyi kun ammoo kiraayisisii hin taane akkan seenne marii takkatti as deebi'anii ta'anii waan irra waliigaluu qabanitti waliigalanii waan irratti waliin gallees akkamitti waliigalle jennee yaadoota nu jidduu jiru dhiphisnee akkamitti egeree keenya itti fufsiinu sana kajoo filannee osoo hin taane dirqamnee waan itti seenne kun ammoo ni taayyeetiin abdii guutuudhaan dubbachuu barbaadu. Nageenya waaraa lafa qabsiisuu fi jijjiirama eegalame itti fufsiisuufis gumaacha isaanirraa eegamu bahachuuf qophii ta'uu dargaggoonni kunneen dubbataniiru.